Akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo. Sagantaa keenya har'aaf jennee qabannee dhiyaannee jirra. Akkuma barame jalqaba sagantaa keenyaa kan ta'u oduudha. Oduutti aansuun ijaarsa dirree xiyyaaraa Abbuu Seeratiin wal qabatee marii jiraattota naannoo waliin goone isin biraan geenya. Jalqabaa haga dhumaa akka nu hordoftan dhaamsa keenya kabajaati jechaa gara duraafni isin ceesisa. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Oduu yeroo kanaa qabnu isin dhageechisna aan Ejersaa Abdiiti. Walitti bu'iinsa daangaa Keeniyaa fi Itoophiyaa kutaa bulchiinsa Marsaabiititti uumameen namoonni 6 yoo du'an 8 madaa'uun beekame. Kutaa bulchiinsa Marsaabiit naannoo daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaa irratti haleellaa uumameen lubbuun namoota 6 darbuu fi namoonni 8 madaa'uu isaanii TV KDR gabaasee jira. Qondaalonni naannichaa namoonni haleellaa kana raawwatan Itoophiyaa gandoota Hamar irraa daangaa qaxxaamuruun gara Keeniyaatti ce'uun miidhaa kan geessisan jedhan. Kunis jiraattota uummata Dassaanach kan ganda LN Buraa irraa dhufan ta'uu beekamee jira. Akka poolisiin ibsetti namoonni haleellaa raawwatan kun tilmaaman loon 500 fi re'oota 1400 ol ta'uun ol hatuun akkasumas beelladoota biroo kurnootan lakkaa'aman rasaasan ajjeesuu isaanii ibsamee jira. Namoonni haleellaa raawwachuuf dhufan keessaa 4 jiraattota naannoo weerara kanaa fi ofirraa ittisuuf hirmaatan kan ajjeefaman yoo ta'u, weerartoonni hafan ammoo horii hatame qabatan gara Itoophiyaatti oofuu duuba deebi'aniiru jedha gabaasni kun. Dabalataanis gama Itoophiyaa irraa namoonni madaa'an dargaggoota umurii mana kurnanii keessa jiran 3 dabalatee buufata fayyaa Buba'aayitti yaala argachaa jiraachuun ibsamee jira. Taateen kun qormaata gareewwan badii raawwatan daangaa qaxxaamuruun hanna beelladaa naannoo fagoo Ileeraat keessatti raawwatan kan ibsu yoo ta'u, hawaasni yeroo hunda daangaa Keeniyaa fi Itoophiyaa walitti dhufeenya qabas jedhame. Yeroo ammaa kaawuntiin Marsaabiit sakatta'iinsa Maalizaa Waaliifuu jalatti kan argamu yoo ta'u, kunis rakkoo kaaba Keeniyaa keessatti mul'atu ittisuuf dhaabbilee nageenya hedduu waliin qindoominaan gaggeeffamuu jiraachuun ibsamee jira. Aangawoonni akka jedhanitti hojiin kun walitti bu'iinsa gaggeeffamaa ture hir'ise malee duulli hatattamaa yeroo yerootti naannoo sanatti akka itti fufu himanii jiru. Haleellaa kana hordofee namoonni haaloo bahuu danda'u ittisuufis tasgabbii naannichaa deebisuuf hojjettoonni nageenyaa bobbaafamuun himameera. Aangawoonni Itoophiyaas dhimma kana hordofuun jiila isaanii gara Keeniyaatti erguun marii waloo taasisaniiru jedha gabaasni kun. Qondaalonni kun wal dhabdee hawaasa gidduutti uumame hir'isuuf hojjechaa jiraachuunis ibsamee jira. Godina Baalee Bahaa Ona Raayituutti hir'inni nyaataa fi dhibamuun bishaan dhugaatii uummata haalaan hubaa akka jiru ibsame. Akka gabaasa maddeenitti godina Baalee Onoota Raayituu fi Sawweenaa keessatti gogiinsi hamaan uumamuu fi oomishni midhaanii haalaan gadi bu'uu irraa hir'inni midhaan nyaataa muddate onoota kanneenitti beela dhalchee jira jedhame. Gogiinsa dhalatee fi wabiin midhaan nyaataa gadi bu'uu irraa beela uummata muddataa jiru kana akka silaa barbaachisutti qaamni mootummaa irraa dubbataa hin jiran kan jedhan maddeen uummanni addatti kanneen jiraattota gammoojjii ta'an akkaan hubamaa jiraachuu ifa godhani. Gama biraatiin godinuma kana Ona Raayituutti uummanni hanqina bishaan dhugaatiin rakkoo hamaa keessummeessaa akka jiru beekamuu danda'ee jira. Uummanni bishaan dhugaatii dhabee mankaraaraa jiru lubbuu oolfatuuf jecha corroqa qulqullina hin qabne dhuguuf akka dirqamee jiru kan gabaasan maddeen oduu kun ammoo dhibee fayyaa itti dhalchaa akka jiru ifoomsanii jiru. Bishaan dhuguu barbaacha lafa dheeraa deemaa kan jiran jiraattonni Ona Raayituu fagaatanii deemanis bishaan dhugaatiif ta'uu qulqullina qabu argataa akka hin jirretu hubatame. Uummanni mootummaan rakkoo bishaan dhugaatis ta'ee hir'ina oomishaan duumessa beela isaanitti dhufaa jiruuf xiyyeeffannoo kenne rakkoo harka isaan qabu akka furuu gaafatanii jiru. Akka Itoophiyaatti hir'inni wabii midhaan nyaataa sadarkaa hamaatti muddatu irraa hanga walakkeessa waggaa kanaatti uummanni miliyoona 15 ol ta'u gargaarsa hatattamaa kan barbaadu ta'uu jaarmiyoonni gargaarsa beeksisaa jiru. Godina Harargee onoota garagaraatti haleellan humnoota mootummaa naannoo Somaalee bobbaasuu hammaachaa jiraachuu jiraattonni himan. Jiraattonni maddeeniif yaada isaanii kennan onoota Cinaaksan, Jaarsoo fi Gursumitti humnoonni mootummaa naannoo Somaalee meeshaa waraanaa garmalee hidhatanii fi konkolaattota waraanaatiin socho'an haleellaa bal'aa raawwataa jiru jedhan. Haleellaa humnoota mootummaa Somaalee kanaan uummanni qe'ee irraa buqqa'uu qabeenya uummataa irraa saamicha taasifamaa jiraachuu himanii jiru. Rakkoon kun miidiyaatti bahee akka hin
hin dhagaamne aanga'oonni mootummaa godina Harargee Bahaa nama marsaa hawaasaa irratti waan haleellaa kana maxxanse adamsanii hidhu jedha maddeen gamasii dhufe. Uummanni Oromoo bal'aan akka quba nu qabaa feena kan jedhan jiraatonni onoota kanneenii mootummaan Oromiyaa naannawa sanaaf xiyyeeffannaa akka kennu cimsanii gaafatanii jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa mirga kaffaltii ogeeyyii fayyaa yeroo hojii sa'aatii dabalataa kabajuu akka qabu ogeeyyiin gaafatan. Rakkoon bulchiinsa gaarii biiroon fayyaa raawwataa jiru tajaajila uummataaf kennamu gara hubuutti deemaa jira kan jedhan ogeeyyiin kaffaltiin yeroo hojii sa'aatii dabalataa erga kaffalamee fi baatiiwwan 4 darbuu dubbatan. Biiroon fayyaa Oromiyaa immoo iskeelii mindaa haaratiin dibiitii ammaaf kaffaluuf hin danda'u jedha. Waldiddaan ogeeyyii fayyaa naannoo Oromiyaa fi biiroon fayyaa Oromiyaa hojjettoonni qajeelfamni hojii irraa haa oolu dibiitiin iskeelii mindaa haaratiin nuuf kaffalamu wayitaa jedhan. Biiroon fayyaa immoo qajeelfama kana hojii irra oolchuuf hanqina maallaqaan qaba jedha. Qajeelfamni seeraa manni marii ministeerotaa baasii xalayaa karaa ministeera fayyaatiin biiroo fayyaa Oromiyaaf ergame ogeeyyii fayyaatiif kaffaltiin yeroo hojii sa'aatii dabalataa yookiin duuti mindaa yeroo sanaa ogeessi fayyaa argatuun herreegame kennamaaf jedha. Biiroon fayyaa Oromiyaa immoo lakkii iskeelii mindaa duraanitiin isiniif kaffalaa jedha. Akka gabaasa kanatti Itoophiyaatti namoonni miliyoona 15 ol hanga baatii adoolessa bara 2026tti gargaarsa atattamaa barbaadu jedhame. Gabaasni haaraan dhaabbata sirna akeekkachiisa dursa beela marsariitii isaa irratti ji'a kana bahe Itoophiyaan hanga walakkaa bara 2026tti biyyoota 5 addunyaa irraa namoonni baay'inaan gargaarsa nyaataa atattamaa barbaadan keessaa tokko akka taatu ibse. Kunis kan waggaa darbe waliin yoo wal bira qabamuun ilaalamu xiqqoo fooyya'aa qabaatus haalli kun osoo hin jijjiiramin biyyattiin rakkoo hanqina nyaata baay'ee ulfaataa ta'e keessa turuu dandeessi jedhame. Akka dhaabbanni piroojeektii FEWSN tilmaametti baatii adoolessaa bara 2026tti namoonni miliyoona 15 hanga 15.9 ta'an Itoophiyaa keessa jiran hanqina midhaan nyaataa kan muddatu yoo ta'u kana keessaa dhibbentaan 10 hanga 15 sadarkaa rakkoo nyaataa cimaaf kan saaxilamaniif kana oolis sadarkaa garmalee hammaataa jedhamu keessa galuu akka danda'an ni argama jedhamee jira. Ameerikaan lammiilee Itoophiyaa, Eertiraa fi Ijipti dabalatee biyyoota 75 irratti uggura viizaa godaantota labsite. Ameerikaan lammiilee biyyoota 75f kenniinsa viizaa godaantota yeroo hin murtoofneef dhaabuu ifoomsite. Biyyoota kanneen keessaa Itoophiyaa, Eertiraa, Masirii, Soomaaliyaa, Suudanii fi Suudaan kibbaa biyyoota uggura kana jalatti eeramanidha. Murteen viizaa dhaabuu kan darbe ministeerri dhimma alaa Ameerikaa hojimaata sakatta'iinsa iyyattootaaf irra deebi'ee madaaluuf murteeffachuu akka ta'e ibsee jira. Qajeelfamni ministeerri dhimma alaa kun iyyatoota mootummaa irratti hirkachuu danda'an adda baasuuf jecha qondaalonni qoonsilaa Ameerikaa viizaa kennuu akka dhaaban qajeelfamni kenname. Adeemsi viizaa dhaabuu kun amajjii 13/2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti irraa eegalee hojiirra kan oolu yoo ta'u hanga adeemsi qorannoo xumuramutti viizaa kennuun yeroo hin murtoofne fi akka dhaabbatu himamee jira. Sadaasa bara 2025 ministeerri dhimma alaa Ameerikaa imbaasiiwwan biyyattii addunyaa irra jiran maraaf xalayaa barreessan qondaaltonni qoonsilaa tumaa seera immigireeshinii paabliikii chaarjii yookiin paabliik chaarjii jedhamu jalatti tarkaanfiiwwan seera qorannoo fooyya'aa akka hojiirra oolchan ajajee jira. Qajeelfamni kun iyyattoota deeggarsa mootummaa fi faayidaalee mootummaa irraa fayyadamuu danda'u jedhamee yaadaman viizaa akka hin arganne taasisa. Akkasumas ogeessonni qoonsilaa murtii kennuu dura haala fayyaa iyyataa umurii isaa dandeettii afaan Ingiliffaa dubbachuu fi namni kuni qabu haala galii isaa akkasumas fedhii kunuunsa yaala fayyaa yeroo dheeraaf isa barbaachisu gadi fageenyaan akka qoratan ni gaafatee jira jedhame. Egaan hordoftoota keenya oduu narraaf qabnu asirratti raawwannee jirra. Qophiilee keenya biroo afaan waliin turtii gaarii isiniin jenna. Lafti xiyyaarri irratti hundaa'u kuni lafuma Oromoon duraan harkaa qabu hanqotee ittiin bulee saba ofiitiif bulfatu ganda torbatu irra jiraata. Garuu qaamalli lafti kan hiramee ture yeroo dargii asitti namni lafa hire hin jiru. Nama lafa harkaa qabu santu harkaa qabsee gibiras qaba malee maatiin isaa jala jiru. Seera qabeessa wanta lafa hin arganneefu ilmi isaa hanga akaakayyuu abaabilee ga'utti hanga har'aatitti namni gizee dargii san 1979 waggaa 17 jiru lafa hin qabu tureeyyuu amma immoo inni nama
shantama jala dhufe ijoolleen ijoollee isaa akaakayyuu akaakilee hanga'anii maatiin isaanii nama 500 ta'uu danda'u. Isaan martinuu hin argatan bootas bakka qubatanis hin argatan. Garuu kennaa warraatiin duraan lafa fayyadamaa turan maatii ofii bulchaa turan sababa gibira hin qabneef sababa kaartaa hin qabneef hin argattu jedhanii isaan lafa dhabeeyyii ta'anii manas dhabeeyyii ta'anii qilleessa irratti mana kiraa fudhatanii naannoo Abboo Seeraa magaalaa xiqqoo takkatu jira. Koon immoo karaa firaatitti biyyaa bahee firee jirutti badaa jira maatii ofii gurratee kanatu jira. Abbaa lafaa tokkicha abbaa qabeenyaa gibira qabu sanduuqaatu mana achi dhibaayyuudha argata kana kan jiru. 2012 yeroo dhufanii tolutti himanii mana miliyoona 15 baasisiniif ijaaramaa naannoo kana hin fagaattanii iddoo kanatti isiniif ijaaramaa maatiin keessaniif hojii argataa hojii kanarratti sheerii seentaniiti xiyyaarri ijaaramu kunirree walumaan keessan ta'a kana argattu bu'aan keessanii loon keessanis beenyan hin kennamaa. Maaliif loon suni dhoqqee haga dhoqqeen isaa hin gurgurama aannan qaba ittiin fayyadamtan ittiin qotattanii bu'aa sunillee isiniif tilmaamamaa. Biqiltuun dhaabdan tokkoon isaa argamoo geeshoo abukaadoo buna kana isiniif tilmaamama tokkoon jedhanii turaniyyuu lafti beenyan gaati isinii kennamaa jedhan. Har'a geenyeen biqiltuun kan biqiltuu bunaa fi abukaadoo wanna baay'ee kan qabnu gumaa takka naqameeti baldozarii fi gireedariitti balabbataa jira. Waa takka hin arganne loonis kaan koloo bakkee itti galchan achitti dhookadha bakkee itti galan sanitti bakkee itti galu waan hin qabne firatti kun immoo gabuutti dhiisee galurree jira jalaara kan sibattee galchuu hin qabu bineensatu nyaachaa jira. Namoonni immoo buqqaanii ta'uu asii deeman kuni maatii isaa dogoggoraan achi galchanii maatii fe'atanii mana isaa diiganii achiin ga'anii booda ati gibira hin qabdu dogoggoraan seente kottu baay'anii karaa irratti immoo sammuu ta'ee maraatetti jira amma jedhanii jiru hin jira. Ammaan kana jireenyaan haasa'u kana mana namaa kun gireedariif boldozariin diigaa jira. Ammoo wanta narreedha. Fayyama warraa maleedha. Kunkaan kan beenya dolchee takka hin arganne takka kan seewun horii ofii kan gurgurateetu wanta qabu gurgurateetooyyuu mi'a ofii fe'atee deema. Kanatu jira amma kan firaashirree dhiyoo kana amma keenya ofii qabanii biraan akkasumatti simintoo qofarra ciisaa tureeyyuu kan dhibamu baay'ee jira amma. Har'a naannoo kootti nagaa fudhan ganda torba nagaa fudhan malee tuulamni handhuura Oromiyaa tuulama keessaa tuulamni kun aanaalee 42 qaba. Kana keessatti haalli itti buqqa'aa jiru tuulama kaabaa nagaa baay'ee qabee salaalee siitii ijaaraa jiran magaalaa siitii magaalaa salaalee ijaaraa jiru achi obotu buqqa'aa jira. Bachatu buqqa'aa jira. Jahan bachatii fi torban oboo achi salaaleedatti buqqa'aa jira. Kara bachootinis as dhufee immoo markaatoo siitii shaggar siitii jira. Naannolee tuulama keessa jirtu takka Finfinneedha. Finfinnee marsanii too shaggar siitii jedhanii yaa fakkaatuudhaaf malee amma shaggar siitiin sun Finfinneetti makamte federaala jalatti jirti. Innaa kun immoo jahan galaa buqqisaa kan jiru markaatoo siitii naannoo Abbaa Saamu'eelitti kan qophaa'ee jira. Kun immoo sababa xiyyaaratiin Abboo Seeraa eerpoort kan jedhu kun immoo kan buqqisu jahan galaan buqqisaa jira. Jahan galaan kun jiddatu jira, dhaabbutu jira.
warra jaarsatti jira, adaatu jira, jiilletu jira, bachotu jira, liibantu jira, kun hundumtuu gaadolatu jira. Kun hunduu buqqa'aa jira sababa kanaan ganda torba duwwaa miti. Egaa immoo kara jiilletti yoo gadi buune gadaa fiiti kan jedhutu jira. Mojoo qabee hanga GM haraa dambal ga'utti ijaaramaa jira. Kun tuulama buqqisuu handhuura Oromiyaa balleessuu malee wanta misoomaa ta'u natti hin fakkaatu. Aadaa buqqisuudha, aadaa balleessuudha, aadaa abbootii gadaa, aadaa beerrenii, aadaa dargaggoodha, aadaa safuu malkaa, aadaa dirree kana balleessa, aadaa waaqeffataa kana duudhaa kana balleessuu yoo ta'e malee dhugaa dubbachuudha. Kun har'a hanga buqqaala ga'utti irra deemaniiti ka'aa jechaan jiru. Dhagayuu dandeessu. Sababni egaa xiyyaara naannoo kanatti xiyyaara haa ta'u malee buqqaatiin bakka marattuu Oromiyaa marattuu buqqisaa jiru jechuudha. Garaagarummaan kan duraanii afaan qaabeetiin qalanii lafa isaanii of jalatti bulchuuf malee wanta buqqisan hin argine. Garuu lafa dhabsiisanii jiru. Lafa haa dhabsiisanii malee bakka teessumaa hin dhoowwine. Keenya lafti irra taa'ee fayyadamee soorii ofiif soora biyyanii. Kan ammaa garuu wanta sooratu hin qabu. Akka keenyatti bulii ofiin of hin bulchinii. Aadaa keetiif gadi hin waaqeffatin. Amma warri waaqeffattoota galma gaafannaan galma maalii kun aadaa duubatti afaadhaa jira. Harsadii dhaqanii kan waaqeffachuu taananii. Meeshaadhaan ari'aman waraanatu ari'ee ittiin kaleessii waaqeffannaan asitti ta'anii irreecha barii torba walitti dhaqanii waaqeffachuu jennaan. Inni waaqeffataan safuu dhabee, aadaa dhabee, galma dhabee, bakka itti waaqeffatu dhabee, galmi ayyaana addaa garaan ayyaantuudha diigamaa jira. Kuni duubatti afaadha jedhaniini. Inni immoo gaaddisoo fi abdaarii fi malkaa fi tulluu fi bakka itti gabbar, bakka itti qalu, bakka itti waltajjii ta'a, bakka jilli taa'u hunda balleessaa barbadeessaa jiranii. Kanaaf kun akka duriititti hin dhoowwine malkaan dhoowwine, tulluun dhoowwine, dubbachuun dhoowwine, teechuman dhoowwine. Amma garuu bakkuma taa'ullee dhabe gaaddisuma taa'ee jaratti wal mari'atullee dhabsiisanii bakka gochuu kaaree 500 irratti galchanii teechisan. Sanii achi harka isaatitti bula hoo danda'e gurmaa'ee lukkuu fi kaadha horsiisee waliin ta'a. Amma namni dadhabaa jira, of jibbaa jira, kun of ajjeesaa jira, kun maraachaa jira. Waan akkasiitu jira. Wanta addaatitu Oromiyaa mara keessatti hojjetamaa jira jechuudha.